السلام عليكم قدو أمتا شنطا إبودا فاميلي ساتي قالي راهادان وججراتي قربان أجائباتي مكانيسا جون داروين جاما برخو رسا قال شنطا مفاقي سادلت إنجلاند مقالا دور هم جام تخي ستدلتي نمني خن نما هدو اسمارتي إن شاء الله سينا أجائباتي كبادي سيدو في انترو قوات سنبودوري تتاجانا نولين ترتي غاري السلام عليكم مكان إسا جون داروين جاما إدون دالوتو إسا إنجلان دورهام مقالا دورهام جام تخيس تدالتي فرقلو سقل شانتا مفاقيس دالت قربان كون غافو مدائماتو واني نيادو تري واني أجائباتا هدونا ما أجائب سيستان نيادو تري أكا ميتين خراغ بابان تجارة هذا أباني ساتيس نموتن أكا غرتي تجارة تان كان هدو هاو خيسا هيتوكو gaafuma ijoolleetu osoo amma tokko dhashanii gurbaan kun inni godhu ture magaalaa keessa deddeemeeti kophee bitee kophee gurguruu wantoowwan adda addaa deddeemeeti godhu ture dubbii namaa jaabsiiftu keessaa gurbaan kun magaaluma dur hamjaamtu san keessatti iskoola baratee waan gartee ijoollummarraa qabeenya guddaa horachuu barbaaduuf wanni inni iskoola keessatti qara'e waa'ee hisaabaati yookaan waa'ee akkaawuntingii kana jechuudha. Hisaabatti hedduu jabaadha. Gurbaan kun eega eebbifame booda barsiisaa hisaaba barsiisuu ta'e barsiisaa ajaa'ibaa kan hisaabaati ta'e hojiin tunis hin taanee fi osuma jiru mana baankii seene mana baankii keessaas dalagee jaalalti maallaqaa hedduutti jabaattee achi keessatti maallaqa kanaaf hedduu shaqare daawwataa fi dalaala jirta garuu yoonii fi laayikii goote maal taata laayikii godhe seenaa ajaa'ibaati duba eega mana baankiitii bahee goote yes galata simaadachiisuu fi seenaa sirraa damuruuf himti hojii mana baankiitis hedduun daleene mana baankii kana keessaayis ni deeme mana hidhaa eeguu ture mana hidhaa kana keessaas hin turre osuma mana hidhaa kana keessa dalaguutii waan hedduu nama ajaa'ibsiisu bara 1973 Diisambar guyyaa 22 fuudhe intala maqaan isii aan Steven jaamtu fuudhe bara 1973 hujii isaa kana osuma hojjechaa jiru intaltinis intala akkasaati tan hedduu tujjaarummaa barbaaddu tan hedduu maallaqa jaalattu fuuni isaanii itti fufee hujii isaatis itti fufee bara 1975 Mark mucaa ja'amu dhalan itti oofan jireenya isaanii ammallee bara 1978 mucaa gartee Antooniyoo ja'amu dhalan jireenya isaanii ammallee hin fooyyooyne akkasumatti itti fufaa jiran jechuudha. Duba gartee guyyaa tokko yaadni ajaa'ibaa dhufeef gurbaa kana Ingilaand kana keessatti maaliif nuti mootummaarraa mana liqiidhaan fudhannee hireessinee mana liqiin fudhanne kana hireessinee hiraa tana maaliif irraa hin fayyadamne yaada jiru tokko fidan jechuudha dubbii nama ajaa'ibsiiftu. Duba gurbaan kun qe'eetitti Ingilaand tana gama oliitti galee mana ajaa'ibaa achirraa fudhate. Mannoowwan inni fudhate keessaa mana 12 fudhate. Mana 12 fudhateetitti mana 12 kana keessa habbaa tokko keessa galan hunda ni hireessan deebi'eeti ammallee mana 2 kabiraatti hidhatee mana 14 godhate duba gaa osuma akkasitti jiraachaa jiranii dubbiitti qotoltee fi booda dubbiin gartee itti jabaatte uummanni mana hireeffatu dhabamee gartee liqii kafaluun isaa mudatte mana kana gartee ugaanii fudhattu biyya faranjii kana keessatti maallaqa dirqama kafaluu qabduutu jira keenya maallaqni dirqamni ati kafaluu qabdu kuni baatitti ta'uu qaba hoggaanuma mana fudhattuu gartee baatitti meeqa akka kafaluu qabdu walii galteetti fudhattaa jechuu duba gartee dubbii ajaa'ibaa jira keenya maallaqni isaan kafaluu qaban maallaqa paawandii biyya sanii 700 irratti ga'e hoggaa maallaqni irra guddachaa deemee Hogaaniif mana fudhattu gartee inshuraansii bakka seentee inshuraansiin tun gartee yooni finni du'ee sunurraa kafalaa jaanii inshuraansii saniif baatii waa kafaltuu jira. Yaadaatu dhufeef gurbaa kana yaada ajaa'ibaatiif dhufeef inshuraansii eega seenee tolfate booda wanni ajaa'ibaa tanni godhee guyyaa tokko doonii diimtuu wayii xiqqoo takka qaba. Doonii tana fudhatee namni ollaa isaa tokko kan ollaa isaa galu Haarii Roosan namni jedhamu ilillii obaasuu ture. Osuma inni ilillii obaasu Haarii Roosan jee gartee bira hote doonii isaa fudhatee. Doonii isaa fudhatee inni yeroo hunda gartee nama bahar kana gubbaa deddeemuu jaalatu akkuma uumamattu jechuudha. Doonii isaa fudhatee bee namni isaa harki nama Haarii Roosan jedhamu kana qofa. Bahara kana keessa hotechi deebi'e. Hoggaa bahara keessa hotu
jaartiin isa dhabe jettee gartee poolisatti galmeessitee mana poolisaatti galmeessitee eega gartee jaartiin iyyannaa galfattee jaarsa kiyya dhabame jettee booda poolisiin kaatee barbaadu eegalte naga manaa fi gamas fiiganii naannawanii waa hunda godhanii dhabanii ammoo maarchi guyyaa 22 bara 2002 keessa doonii isaa diimtuu tan gartee bahar afaan deddeemtu argan. Guyyaa sanirraa kaasanii du'e yaada ji'uun gartee qaama isaallee dhabanii ilaa hanga kiiloomeetira 150 deemanii bahar kana gubbaa barbaadanii dhabanii qaama isaatii fi waan hunda dhabanii du'e ja'anii galmeessan jechuudha. Antooniyoon yeroo saniif ilmi isaa Kanaadaadha jiraachuu ture hojii wayiitiif Kanaadaarraa dhufee taasisaa baasaa Maarkis dhufee biyyuma san jiraachuu ture Maarkis dhufee akkasitti du'asaa gartee taasisaa ta'anii addaan galanii jechuudha. Duba inshuraansiin du'asaa eega labsan Diisembar bara 2003 irratti liqii fi waa hunda eeganni du'uu hubatte booda irraa kafalte. Mootummaalleen akkasumatti maallaqa biyya sanii paawundii 250 kannaniif gartee waan jaarsisirraa du'eef jaanii kaasaa kannanii fi Joon Daarwiin maarchi guyyaa takkaa bara 2002 dhabameeti Diisembar guyyaa takkaa bara 2007 deebi'e. Isaa deebi'e. Mana poolisaa keessatti isaa gartee gamanaa fi gamana lallaaluu argan. Maali isaa dhufte akkam taate ani if quban qabu bakkaan irraa dhufeen beeku ji'eeti gartee poolisii biratti if labsuu eegalee jechuudha. Labsii ajaa'ibaa godhee poolisiin gartee dinqisiifattee wayi nama du'aa deebi'ee jaartii dawwalanii jaarsi kee du'aa sii deebi'ee jira miliyoona takka mootummaan si badhaasuu deemti jedhanii dubbii ajaa'ibaa itti odeessa. Dubbii ajaa'ibaati jira jidduudhaan. Chaayinaalle keenya waan gartee nuti irraa fagaanneef laayikii nu godhuun dagatina daawwattootaaf hordoftoota. Guyyaa kam dhabame jenne maarchi guyyaa takkaa bara 2002 dhabame. Diisembar guyyaa takkaa bara 2007 deebi'e amata 5 jechuudha. Amata 5 guutuu dhabameeti deebi'e. Ajaa'iba eessaa deebi'e kamitti deebi'e laata dhiiroo qabriirraa deebi'e. Dubbiin nama ajaa'ibsiifti. Gurbaan duraanuu hin duune kana godhuu ture dhageeffadhu. Maaliin siinjee jalqaba irratti wanni inni jaalatu hedduu karaa kamiiniin dafee tujjaaraa liqeen irra hunnaan haala kanaan dhufee jechuudha dubbii ajaa'ibaati akkasumatti naa dhageeffadhu. Joon guyyaa gartee poolisiin isa barbaaduu turte san galgala ganama subiidhaan baheetiti doonii isaa bahar gubbatti darbee mana keessatti deebi'e. Joon dubbii nama ajaa'ibsiiftu Joon Daarwiin wanni inni godhe manuma isaa kana keessa mana xiqqaa tokko godhatee achi keessatti dhuunfatee amata 5 taa'uu deemaa beeke. Dubbii ajaa'ibaati obboleessoo achuma keessatti namni tokko hin beeku akka inni achi keessa jiru. Eega gartee mootummaan labsitee liqiin irraa kafalamtee kaasaan jaartii kannamee qabeenya isaanii ta'e booda Joon mana san keessatti dhuunfatee jiraachaa maal akka inni godhe akkaataatti biyya tana keessaa bahu haala mijeeffate. Joon gabbeetiti nama wayii kan gartee iddoo paaspoortii dalagu yeroo san keessatti ni beeka. Nama san waa gibboo kannuu fi waan inni godhe aaronnooti. Akkuma tokko godhee paasapoora baafate. Paasapoora nama maqaa isaa fakkaatu barbaadee eenyu argate Joon nama jedhamu namni kun ijoollummaadhaan tu'e jechuudha. Nama kana gartee haareetti jiraachisanii paaspoortii godhanii fi akkasitti iddoon itti dhalates kan namni waan beekamuuf jecha paaspoortii godhanii fi tolchanii fi waa hunda mijeeffatee Joon gartee eega paaspoortii tolfate booda biyya Kubrus jedhamtu dhaqee deebi'e. Sigalee biyya Kubrus jedhamtu tana gaafa dhaqu inni kun gartee yeroo geema taphatu Joon kun yeroo geema taphatu hasaga dhalaa wahiiti wajjiyaasoo jaartiin hinaaffaa eegalte jechuudha. Kubrus biyya jedhamtu tana dhaqee deebi'ee xiqqoo gartee jaartii wajjinis wal dhadhabbiin dhufuu eegallaan yeroo geema taphatu san intala takkaa wajji wal bare. Tanaaf hinaaffaan eegalte jechuudha. Intalti san maqaan isii Kaalii jedhamti. Ameerikaa Kaansas bakka jedhamtu jiraatti. Intala tana wajji waltee paaspoortii eega tolfatee Ameerikaa bakka Kaansas jedhamtu tana 7 dhaqee isin gaa intalti keessummeessitee waan geema wajji taphataniif intalti jaarsa qabdi keessummeessitee waa hedduu gootee jidduma tanatti osoo keessummaa jiru gaabala geen amala isaan dhabu hoggaa isin nyaata gurguddaa karaa alawaadaa chukutte karaa kichinaa chukutte huccuu qullaa akkuma haadha garaa beetti firraa baasee dhaabbata qofa intalti itti dhuftee waaw tanaaf naa dhuftee
bai mana qiyaayitee firraa ariitee jechuudha hoteela kireeffatee kaaliin tuni gandi isaanii fardaa fi waan kana gartee naggada farda qaban ooyiruu keessaa kaalii tana gartee deebi'ee wajji wal ta'uun qaba jee kaalii akkanatti nam biyya tana dhufee manneen bitachuu fadhaa waheen jaaruu fadhaa jeetti haasee kaalii gartee irraa gabbuusuudhaaf yaalii godhe kaalii namoo jalaan dhageenya booda kaalii arrabsee yaa farda maarree keessanii abbaa kee wanni takka irraa nafne jechuudha. Arrabaan xooluu godhee hanga gartee yoon sin ajjeesin jechuudha hange kaaliin poolisatti riipoorti farraa goote jechuudha. Achi booda irraa adabatee kaaliidhaan wal dhiisanii deebi'ee gartee biyya isaatti eega abdii mure booda markaba guddaa dullacha tokko tolchaa eega isin tolchitanii waa hunda fixan booda cinaa gatii isaa tanattiin isinirraa bitaa jedheen cinaa gatii markabaa sanitti uummanni gartee ilaalaniituma deem wanni kanaan gartee nuun baaftu jedhanii firraa ari'anii jechuudha. Juulaay bara 2006 waan ajaa'iba sitti ta'u Juulaay bara 2006 Panaamaa deeman. Panaamaa jechuun kaantirii gartee seentiraal Ameerikaa keessa jirtu Panaamaa deeman. Ameerikaa dhaqaniititii isaa fi jaartiinuu jechuun mana bitatan. Paawandii 50,000 mana bitatan. Hoggaa mana isaan akkasii qabja'anii bitatan abbichi mana isaaniif gurgure san footoo isaan kaase. Footoo isaan kaasee panama.com bakka jaamtu irratti gadhiise. Isaan kana lakkaa qoban qaban. Footoo isaan kaafatee iddoo panama.com jaamtu irratti isaan gadhiisee jechuudha. Panamarraas deebi'anii ammallee gartee Ingilaand keessatti jiruu isaanii itti fufan eegachii mana bitatanii jechuudha. Duba gartee ammallee Panamatti Maarch bara 2007 deebi'anii iddoo gartee Panamarraa xiqqoo sa'a lamachi fagaattu ooyiruu guddoo achirraa bitatan. Ooyiruu akka malee guddoodhaa achirraa paawandii 200,000 bitatan. Amma gaajarri suutaan kutaan jira biyya san keessa April bara 2007 mana isaanii kan gartee bakka wahii jiru kan maqaa Maarkiin jiru ni gurgurte haati. Mana kana gurgurteetti gartee waa hunda deemte mana isaanii kalamadaa Oktoobar bara 2007 gurgurte mallee. Waa hunda eega gurguranii fixatan booda ka'anii Panamatti deebi'an jechuudha. Amma Panamaa keessatti jireenya gaarii jiraachuudhaaf achitti gartee naggada eegaluudhaaf namni hoggaa biyya takkatti galte waraqaa wahii sirraa barbaada gartee tan ati qulqullina qabaachuudhaaf biyyarraa dhufte san waraqaa wahii sirraa barbaada namni. Waraqaa gartee eenyummaa kee inni kun biyya keessa jiraachuu ture sanitti qulqulluudhaa hin naggada biyya teenya tana keessatti eegaluuf waan ja'amu isaan gaafatanii jechuudha. Dubbiin amma dhalachuu deemtii quba qabaadhugaa. John Darwin kan gartee maqaa Jooniin paaspoortii fudhate sanii akkam je'ee deebi'ee biyya sanitti eenyummaa isaa haa qulqulleessu. Joon kun isaa ijoollummaatti du'ee jechuudha. Dubbii ajaa'ibaati. Amma gartee deemee karaa biyya sanii deebi'ee firraa maaltu dhufee fi yaada ajaa'ibaa tokko dhufeef maal firraa gartee biiroo ol seeneetuma ani gartee amata hanga kanaan dhabame waan akkanaati tanaaf ammaanas bihee itti dabalan gaa jaartitti. Jaarsi keessii dhufee dubbii bakka reefuu sanitti deebinaa jechuudha. Jaarsi keessii dhufee akkanaa fi kana jedhanii jettee gammaddee gartee doolaara miliyoonota akka badhaafamtaa gaa. Namni jidduu tanaan gaafanni paaspoora baafachuudhaaf deemu san koofiyaa gurraattii kaayyatee koofiyaa gurraattiidhaan akkanatti isaa karaa deemu. Namni wahii harkate haasawa isaan mana keessatti waliin haasawunis namni wahii dhagahee beeke. Kana jidduu dubbiin poolisan numa dadhayitee poolisiin hin dhugumsu garuu. Poolisni gaa amma gartee dubbii uummanni itti himuu ture san hunda jala deemee qorachuu eegalee jechuudha. Isiin hanga mana gurgurtee maal ta'a. Kana hunda jala deemanii qorannaa gaggeessuu eegalan dubbii ajaa'ibaa. Isa gartee akkuma akkasitti qabanii bara 2007 yeroo namni qabamuu deemu jechuudha. Gaazexeessaan tokko dafeetuma hawja'ee Panama.com jala seenee footoo isaanii baafatee Anna Steven isii jaamtu tanatti dhaqee Panamatti odoo isii jaarsa keessii deebuudhaaf gammaddee gaattee haasofte. Jaarsa kiyyanaa deebuuf gammadeetiin jira marreeteetiin jira isumaa jettu footoo hab godhee dura qabe footoon tun teenyuuti jeen. Bara 2006 waliin kaatan footoo tana akkamitti taate waan tanarratti mee waan jettu ni qabdaa jennaan cal jettee namicha aartee firraa gabbaafte jechuudha. Asitti dubbiin dhumuu deemtii beeke. Dubbii gaa poolisoonni waa hunda walitti qabatee amma achi deebi'anii bara 2007 Diisembar guyyaa 8 poolisiin isa qabde jechuudha.
wanni hundi irratti beekamtee Diisambar guyyaa 8 bara 2007 qab isa godhanii mana hidhaa naqan. Isiillee fidaniititi mana hidhaa naqan. Inni gartee waan godhe hunda godhe jeetii ibsate. Amata 6 fi baatii 3tti murteessan. Isin gartee an keessan jiru maarreen qabu maarree jettee kakhaannaan meeqatti murteessan beektaa warra jaabisa ta'usi hangam kannaniif jettee yaadda. Amata 6 fi baatii 6 waan gartee kijiba himteef baatii 3 irratti dabalanii jechuudha. Dubbii ajaa'ibaati. Amma ijoolleen isaanii akkamitti abbaa fi haati keenya amata 5 guutuu osoo beekanii kijiba akkanaan irratti uuman jechuudhaan itti aaranii abbaa keenyaas gurbaan gartee Antonio Mark faan dhufeetiti haadha arrabsee akkami kana nu goota ati osoo beektuu jeeni irraa muratanii biraa kutanii jechuudha. Abbaa achuma dhiisanii haadhaas achuma dhiisanii abbaa keenyaas himti haadha teenyaas himti jaanii irraa qulqullaa'anii biraa kutan. Eega gartee hidhaa isaanii fixatan. Januwarii bara 2011 mana hidhaatii bahan jechuudha. Januwarii bara 2011 hidhaarraa bahan. Isin isan ka booda'antee hidharraa baatee isin gartee ijoollee isii deemtee miilarra kuftee kadhattee maal jettee haadha garaa laafanii fi ifitti deebisa. Jaarsa ajaa'ibaati. Hoggaa mana hidhaatii bee inni gartee kara ijoollee isaan deebine. Maaliif ijoolleen akka isan qeeballee waan beekuuf jecha intala takka ta Meersii Maayi jedhamtu warra Filiippiin fuudhee Filiippiinitti hojii galee hojii jiraachuu eegalee jechuudha. Intalallee gartee gaafa deddeebi'anii gaafatan yaaboo inni kun nama akkanaatii hin sodaattu jireenya keetiif jennaan wanni dabre waan dabre jettee jireenya isaanii jiraachuu eegala. Duuba dubbii filima hindii jalaa taate jechuudha. Filimni hindii duuba irratti gartee akkuma tokkotti akka tokko ta'eedhuma akkas jalaa taate isiinis ilmaan isiitii hojii jiraachuu eegaltee innis jaartisaa Meersii Maayaadhaa wajjin Filiippiinitti jiraachuu eegalee jechuudha. Daawwattootaaf hordoftoota duuba wanni isin irraa barbaadu maali beektaa? Akkan seenaalee babbareedduu kana qabadhee isin dhufuuf like godha. Komantii teessan babbareedduu naa kaayaa. Diidii ni jirra boo diidii jechuun maal akka taatanii beektan bara dabre yeroo takka isin himaatiin ture. Chaanaala keenyallee subscribe godhuun dagatina. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.